Fooramiin nageenya dubartoota Afrikaa sadaffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ooleera. Fooramicha irratti pireezidaantiin Saalawarqi Zawudee dabalatee dubartoonni Afrikaa hooggansa olaanaa irratti argaman hirmaataniiru. Yaa'in hooggantoota Ameerikaa Afrikaa Waashingitanitti gaggeeffamaa oolerratti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti hirmaatan. Yaa'ichi Afrikaa fi Ameerikaan hariiroo daldalaa fi investimentii waloo cimsuudhaaf dhimmoota dandeessisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken waliin alaa hariiroon biyyoota lameen caalmaatti cimuu qabu irratti mari'atan. Hospitaala yaala waliigalaa Aggaarootti ijaarsi kutaa yaala tasaa deeggarsa ministeera fayyaa birrii miliyoona 12 hojjetamaa ture baatii 9 keessatti xumuramuudhaan tajaajilaaf qophii ta'uu ibsame. Baankiin daldala Itoophiyaa hojjettoota 11,000 ol qacaruudhaaf qophii irra jiraachuu beeksiseera. Adeemsi qacarichaa amanamaa akka ta'uudhaaf qormaata barreeffama Yuunivarsiitii Finfinnee muummeen daldalaa akka laatu taasifamuun eerame.